Xiyyaarri hanga kana ga'u akkamiin qilleensarra balali'a jettanii beektu? Yookaan daa'imman sin gaafatanii. Kunooti fakkeenyaaf konkolaataan fuulduratti deemuuf humni injiinii yookaan mootora keessaa ba'ee gara gommaa deemuun gommaa yoo naannessu qaamni konkolaataas guutummaatti deema miti. Humni akkasitti lafa dhiibuun konkolaattota deemsisu driving forceedha. Xiyyaara ammoo thrust forceetu akka deemu godha. Thrust forcein kun akka driving force gommaadhaan lafa dhiiba miti. Propellerii faanii fi kan kana fakkaatan fayyadamuun qilleensa dhiibee objektiin keenya akka deemu godha. Xiyyaarris egaa koochoo isaa lamaan jalaa turbofaan injiinii inni qabu yeroo humnaan naanna'anitti akka asirraa argitanitti qilleensa baay'ee guddaa guutummaa qaama xiyyaara kanaa deemsisuu danda'u dhiibuun thrust forcein kun akka inni gara fuulduraatti deemu godha jechuudha. Salphaadhumatti thrust force kana hubachuuf yeroo daakaa daaknu harka keenya lamaan naannessinee bishaan of duubatti yeroo dhiibnu fuulduratti nu deemsisa miti. Faaniin injiinii kanaa yeroo naanna'anittis akkasitti qilleensa duubatti dhiibuun pileenii fuulduratti deemsisuu jechuudha. Amma egaa xiyyaarri thrust force yookaan humna fuulduratti isa deemsisu karaa turboofaan injiinii argateera. Akkamiin immoo ol ka'a? Ol ka'uuf saffisa guddaan erga deemee kan inni itti fayyadamu humna yookaan lift force wingii yookaan koochoo isa kanarraa argatuuni. Koochoon isaa kun boca akkasii qaba. Akka asirraa argitanitti duubaan yeroo gadi qabamu jalaan dhiibbaa qilleensaa guddaatu uumama. Fakkeenyaaf rooba keessa dibaabee qabattanii qilleensa jabaan dibaabee keessan waliin sin fudhatee deemeen beeku yaadattaniitu jedhee yaada. Akkasitti saffisa guddaan yeroo wingiin isaa duubaan gadi qabamu dhiibbaan qilleensaa guddaan jalaan uumamu pileenii kana hanga flight levelii qaqqabutti ol kaasaa jechuudha. Yeroo kana hundumaatti thrust forcein injiinii keessaa maddu hojii pileenii fuulduratti dhiibuu hin dhaabne jechuudha. Erga flight levelii irra ga'ee qilleensa irratti balaasii isaa eeggatee akkamiin deema? Laftiin harkisu erga pileeniin ol fagaatee flight levelii irra ga'e immoo paayileetiin maal godha? Lift force yookaan humna wingii yookaan koochoo gadi qabuun xiyyaara ittiin ol baase akka asirraa argitanitti hanga lift forcein weetii yookaan ulfaatina pileenii waliin wal qixa ta'utti gadi qabaa jechuudha. Lifting forcein weetii keenya waliin wal qixxaate jechuun xiyyaarri dhiibamee oliin ka'u harkifamasa thrust forcein pileenii keenya drag force yookaan humna pileenii keenya dhiibu wajjin wal qixxaatee deemaa jechuudha.